qabatee dhufee fuula keessan dura jiru anaadha. Efesoon boqonnaa 5 olii wajjin ilaalla lakkoofsa 15 amma 20 isa jiru. Efesoon boqonnaa 5 15 amma 20 isa jiru olii wajjiniitiin ilaalla. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ol kaanee dhaabannee kadhannu. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 15 amma 20 obboleessa keenya Asaffaa wajjin dubbifannaa. Obboleessi keenya nu dubbisa 15 kaase. Eshi maqaa gooftaa Yesuus Kiristootiin nan dubbisa akkas jedha. Egaa attamitti akka deddeebitan aleellaa ilaalladhaa. Akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'initti hin jiraatinaa. Attamitti akka deddeebitan aleellaa ilaalladhaa. Akka warra ogeessotaatti malee akka warra gowwootaa hin ta'inaa. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif. Yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin. Yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin. Itti hojjedhaa. Ittiin hojjedhaa. Kanaaf jaalalli gooftaa maal akka ta'e hubadhaa malee. Kanaaf jaalalli gooftaa maal akka ta'e hubadhaa malee. Wallaalota hin ta'inaa. Wallaalota hin ta'inaa. Dhugaatiidhaan machooftanii of hin wallaalinaa. Dhugaatiidhaan machooftanii of hin wallaalinaa. Isaanis of hin balleessinaa. Isaanis of hin balleessinaa. Qooda kanaa hafuura qulqulluudhaan guutamaa. Qooda kanaa hafuura qulqulluudhaan guutamaa. Qooqa garagaraatiin faarfannaa galataatiin. Qooqa garaagaraatiin faarfannaa galataatiin. Weedduu hafuuratiinis wal harkaa fuudhaa. Weedduu hafuuraatiinis wal harkaa fuudhaa. Garaa keessan keessatti faarfachaa galata gooftaa dhageessisaa. Garaa keessan keessatti faarfachaa galata gooftaa dhageessisaa. Yeroo hunduma waan hundumaafuu maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo Abbaadhaaf galata galchaa. Yeroo hundumaa waan hundumaafuu gooftaa keenya Abbaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galata galchaa. Ameen. Ameen. Afaan Amaariffaa isaan irra deebi'amee si'a tokko tarii namoonni jiran yoo jiraatan hin beeku. እንግዲህ እንደ ጥበበኞች እንጂ ጥበብ እንደሌላቸው ሳይሆን እንዴት እንደምትመላለሱ በጥንቃቄ ተጠበቁ። ቀኖች ክፉዎች ናቸውና ዘመኑን ዋጁ። ስለዚህ የጌታ ፈቃድ ምን እንደሆነ አስተውሉ እንጂ ሞኞች አትሁኑ። መንፈስ ይሙላባቸው እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ፣ ይህ መባከን ነውና። በመዝሙርና በዝማሬ በመንፈሳዊ ቅኔ እርስ በርሳችሁ ተነጋገሩ፣ ለጌታ በልባችሁ ተቀኙና ዘምሩ። ሁል ጊዜ ስለ ሁሉ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምላካችንና አባታችን ስለ ሁሉ አመስግኑ። አሜን። ጎፍታ ኢየሱስ ገለኒ ሲፈተው መቃንኬ በረበራኔ ኤብቢፈሙ ቶኮ ቶኮ ኬኛ ወጅን ተይ ሰገሌ ኬኑፍ ኤብቢሲ maqaan kee haa ulfaatu. Hafuurri hamaan bakka jiru irratti kan hidhame haa ta'u. Yaa Waaqayyo nu wajjin ta'i. Si haa galatu maqaa Yesuusiin. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mata dureen guyyaa kana qabadhee jiru lakkoofsa 16 irra jiruudha. ቀኖች ክፉዎች ናቸውና ዘመኑን ምን አድርጉ ይላል? ዘመኑን ዋጁ ይላል። ዘመኑን ዋጁ ወይ ደግሞ ዘመኑን መዋጀት በሪቻ ቢቱ በሪቻ ቢታ ሰገሌ ጀደሙ ረትን ዱበቹ ወርባደ ገለኒ Waaqayyoof haa ta'u. Baricha bitaa. Baricha kan bitu namoota Waaqayyo hin qabne orma utuu hin ta'in baricha kan bitu anaaf isinidha. Inni baricha bitee keessa deddeebuu kan danda'u, baricha bitee keessa jiraachuu kan danda'u saba Waaqayyoodha. ዘመኑን ዋጅቶ በዘመኑ ውስጥ መመላለስ የሚችል ክርስቲያኖች ናቸው፣ የጌታ ሰዎች ናቸው እንጂ ዝም ብሎ ዓለማውያን ዘመኑን መዋጀት አይችሉም። ቢቱ እንደንዳን ወሪ ብያ ለፋዳ ገሩ አናብስም በሪቻ ብኔ ኬሰ ጅራችሁ ሁምና ሳቀም maqaa Waaqayyo barabaraan eebbifamu. Sagalee Waaqayyo gara sagalee Waaqayyootti gaafa isin geessu Efesoon keessattidha jechi kun kan kaamu. Phaawulos warra Efesoonitti dubbata. Phaawulos warra Efesoonitti dubbata.
Walumaa gala waa'ee Efesooniin xinnoo isheenaan isinitti muudhaaf jedhee waa'ee Efesooniin hundumti keessan beektu. Barreessaan macaafa Efesoon Phaawulos akka inni ta'e beektu. Phaawulos mana hidhaa taa'ee warra Efesooniif akka inni barreesse beekamaadha. Bara 60 keessaadha. Bara 60 keessaadha kan barraame yookaas kan barreeffame. Efesoon kuni baay'ee kan nama dhibu biyya baay'ee cimtuudha. Biyya baay'ee cimtu amma sa'aatii kana Efesoon jechuun Turk iddoo jedhamtuudha. Turkiin waan ittiin beektan qabdu jedhee yaada batalay sa'aatii kana namni sin jalaa dhokatu hin jiru waa'een Turkiidha. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Innaa biyya Turk jedhamtuudha. Baay'ee biyya beekamtuu qabeenyaa qabdu. Akkamittiin qabeenyaa qabdi? Inni tokkoffaan qabeenyaan ishee magaalattii keessaa magaalaa gurguddaatu darbee adeema. Magaalaa gurguddaatu magaalattii keessaa kutanii darbu. Kutanii darbu. Gaafa kutanii darbanii magaalattii keessa gaafa darbanii hoteelli isaanii baay'ee faayidaa qaba. Bakki bultiidhaa faayidaa qaba. Wanti biyyattiin hojjetattu hundumtu gabaarra oolaan magaalattiin baay'ee qabeenyaadhaan beekamtuudha. Inni lammaffaan galaanarra hojii galaanarraa qabdi. Hojii galaanarraa Mediterraaniyaan baayirii wanta jedhamu galaana gudditti gidduudha biyyi sun. Gidduutti argamti. Kanaaf hojii galaanarraa kana hojjetu wadabii waan jedhamu hojii galaanarraa hojjetaniiti kan isaan baay'ee galii argatanii. Kana duwwaas miti. Madda galii gara biraas qabu. Madda galii isaan qabanii biyyicha keessatti namoonni gurguddatan namoonni adda addaa jiru. Batalay warra akka Rooma achi keessa jiru. Warri Roomaadhaa achi keessa jiru. Warri Roomaadhaa achi keessa jiru. Akkuma kanallee Giriikonni achi keeru. Giriikonni kun baay'ee namoota gurguddaadha. Namoota waa falasafuu jaallatanii, namoota waa qaroominaan jiraachuu danda'anidha. Namoonni biyya sana keessa jiraatanii garuu baay'ee kan isin dhibu warra achi keessa jiraatan kun ormoonni achi keessa jiraatan waaqa itti amanan qabu. Waaqa Arxeemis jedhamtu yookaas immoo waaqa Diyaanaa jedhamu. Arxeemis yookaas waaqa Diyaanaa jedhamu qabu. Diyaanaan kun baay'ee beekamtuudha. Baay'ee beekamtuudha. Namoonni ittiin galii argatu. Namoonni ittiin galii argatu. Hangafa waaqolii hundumaa jedhamee barraa'ee magaalattii keessatti ol ka'ee laxxafamee jira. Hangafa waaqolii hundumaa jedhee taappeellaadhaan hojjetamee maqaan Diyaanaa kanaadha. Magaalaa Efesoon keessa giddugaleessa ishee irratti barraa'ee jira. Kanaaf namni hundumtuu waa'ee Diyaanaa beeka. Diyaanaa bira gaafa dhaqan horii argatu. Diyaanaa gaafa bira dhaqanii wanta adda addaa oomishtii fi hin gargaarti. Kanarraan kan ka'e magaalaan Efesoonii qabeenyaa guddoo qabdi. Qabeenyaa guddoo qabdi. Sanarra dhaabatee Phaawulos ergaa gaafa barreessuuf mana hidhaa kee taa'ee ergaa gaafa barreessuufi maal jedhaa? Zamanuun waajuu ila. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Zamanuun waajute. Baricha bitaa'e. Sababiinsaa biyyattiin horiidhaan machooftee jirti. Waaqolii tolfamaadhaan machooftee jirti. Hojii adda addaan machooftee jirti. Batalayaayyu ገቢ ምንጭ ሀገሪቷ በጣም እየሄደች ስለሆነ ከእግዚአብሔር ውጪ እየተጓዘች ስለሆነ ያደዋ ቀዮን አላ ሳቢዴ ማጅርቱፊ ዋቆሊ ዲያና ጀደሙ ከና ወጅን ኦሊ ገልቴ ባየ ፊጋ ሰበብ ጅርቱፊ ጳውሎስ ማልበረሱ ደረጅራ እረጅራታ ማን ነው በሪቸብታ ሰገሌ ጅራ እርጋፍ በሪቸብታ ሃሌሉያ አሜን አሜን ገለኒ ዋቀዮ ፋተው በሪቸብታ እትንጀራ ያወረ ኤፌሶን በሪቸብታ በሪኩን ሲንምብትን ያወረ ኤፌሶን ሆሪን ብያ ከና ሲንምብትን ዋቆሊን ቶልፈማ ብያ ከና ሲንምብትን ቀበኛን ገራገራ ሲንምብትን ቀበኛን ብዮተ ዳዳላ ሲንምብትን በሪቸብታ ዋቀዮን ገለኒ ዋቀዮ ፋተው ከናፍ ውያራ ከነ ዋይ በረቸብቱ ወልዮጅን ይላል ዋይ በረቸብቱ ወልዮጅን ይላል እንግዲህ እንደ ጥበበኞች እንጂ
ጥበብ እንደሌላቸው ሳይሆን እንዴት እንደምትመላለሱ በጥንቃቄ ተጠበቁ። ቀኖች ክፉዎች ናቸውና ዘመኑን ምን አድርጉ? ዋጁ። ሃሌሉያ። በሪች ሐማዳቲ በሪቻ ብታ። እንግዲህ ኤፌሶን የምትባል ከተማ በጣም ከእድገቷ የተነሳ ወደማይሆነ አቅጣጫ እየሄደች ነው። ወደማይሆነ አቅጣጫ ከራን ታኔረ ዴማ ጅርቲ። ሆሪ ፋነ ቡቴ ከራን ታኔረ ዴማ ጅርቲ። ጅሬኛ ፋነ ቡቴ ከራን ታኔረ ዴማ ጅርቲ። ዳበቴ ዋቀዮን dhaga'uun keessa ishee kan jiru. Dhaabattee waaqayyoon ilaaluun keessa ishee keessa jiru. Kana waaqayyoon naa godhe jechuun keessa ishee keessa jiru. Kanaaf Phaawulos baricha bitaa, barichi isin hin bitin. Beesa bukkee keetii harkaan qabi akkana jedhi. Baricha biti, barichi isin bitini ittiin jedhaa. Barichi isin bitini ittiin jedhaa irra deebi'aati. Haaleluyyaa. Kibir ለኢየሱስ ይሁን። Akkamittiin barichi bitamuu danda'a? Waan arfan tokkoon yoon yeroo qabaadhee fi dubbachuu barbaada. Barichi kan inni ittiin bitamuu danda'u inni tokkoffaan ጥበበኞች በመሆን ነው። ogeessota ta'uudhaan baricha bituu dandeenya. Namni ogeessi bara bitee jiraata. Namni ogummaa qabu barri ittiin ulfaatu. Namni ogummaa qabu haalota adda addaan hin goyyoomfamu. Dhaabatee dhaggeeffata. Adda baasuu beeka. Ilaallachuu beeka. Karaasa baasuu beeka. Adeemsa isaaf ta'uu beeka. Waanuma argee keessa hin lixu. Waanuma argeen hin liqinfamu. Waanuma argeen hin qabamu. Namni ogeessa ta'e. Kanaaf ogeessa ta'uun barbaachisaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ogeessa ta'uun barbaachisaadha. Bakka amma dubbifne lakkoofsuma 15 irratti እንግዲህ እንደ ጥበበኞች እንጂ ጥበብ እንደሌላቸው ሳይሆን እንዴት እንደምትመላለሱ በጥንቃቄ ተጠበቁ ይላል። attamitti akka deddeebitan akka warra gowwootaatti tun ta'in akka warra ogeessotaatti ilaalladhaa deddeebi'aa malee akka warra gowwootaa hin ta'inaa. Afurri gowwummaa maqaa Yesuusiin jireenya keessa irraa cabu. Mee ameen jedhaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namni Waaqayyoo ogeessa ta'uutu irra jiraata. Namni Waaqayyoo ogeessa ta'uutu irra jiraata. Namni Waaqayyoodhaa kadhatanni kadhatu keessaa inni tokko akkana jedha. Seenaa baraasa tokkoffaa lakkoofsa boqonnaa 12 lakkoofsa 32 irratti akkana jedha. እስራኤልም የሚገባውን ያደርግ ዘንድ ዘመኑን የሚያውቁ ጥበበኞች ሰዎች የይሳኮር ልጆች አለቆች 200 ነበሩ ይላል። bara Israa'el keessa sanyiin Yisaakor namoonni 200 namoota bara qorataniidha. Saayintistoች bara qoratu. Barri kun isheen dhufaa jirtu kun barri kun fakkeenyaaf barri 2016 maal akka isheen taatu fagoo irratti beeku. Maal qabattee akka isheen dhufaa jirtu? Lola qabattee dhufti moo? Qabeenyaa fudhattee dhufti moo? Jibba baattee dhufti moo? Dhukkuba baattee dhufti moo? Maal akka isheen qabattee dhuftu fageenya irratti qoratanii ilaalu. 200 ሰዎች ይላል። namoota 200 qopheeffattee qabdeedha warri Israa'el. Sanyii Yisaakor keessa. Baay'ee kan isin dhibu baricha kan ittiin bituu dandeenyu ogummaadhaanidha. Sababiin isaa aadaan biyya keenyaa ol makaadha. Qabeenyaan biyya keenyaa rakkina. Haalli jireenya biyya keenyaa ulfaataadha. Haalli siyaasa biyya keenyaa ulfaataadha. Kanaaf namoonni Waaqayyoo kan ta'an ogummaadhaan baricha bitanii keessa deemuu danda'utu isaan irra jiraata. Isin galaa ogummaadhaan deddeebi'uun irra jiraata. Siyaasi sababii lafa guuteef siyaasi sababii olii gadi intinii ta'aa jiru olii gadi jeeqamaa jiruu fi duukaa jeeqamuun irra jiraatu. Namoota taargeettii keenya Waaqayyo irra godhannee Waaqayyoon dhaggeeffatu ta'uu nurra jiraata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Aadaan qabatee wanti dhufu jiraachuu danda'a. Aadaa duukaa nuyi
ilaallannee duukaa deemna. Aadaan hundumtu nun fayyadu. Kan kee nu fayyadu jira, kan kee nu fayyadne jira. Kan keessaa nu fayyadu jira, kan kee nu fayyadne jira. Waa'ee aadaadhaa sirriitti adda baafannee beekuun nurra jiraata. Qabeenyaan biyya keenyaa baay'ee gadi bu'aadha. Baay'ee gadi bu'aadha. Waa'ee qabeenyaa biyya keenyaaf jennee raafamuun nurra hin jiraatu. Waaqayyo lafa fuudhee si jiraachisa. Lafa fuudhee saba Israa'eliitiin alkamaanno waaqarraa gadi roobsaaf jedha macaafni qulqulluun. Waaqarraa gadi roobsaaf jedha. Baay'ee kan isin dhibu waaqarraa gadi roobseeyyuu inni gadi roobame suniyyuu amma yeroo sanaaf nyaatanii gatanii darbu malee isaa fuudhanii kiisii kee hin kaatan. Fuudhanii boorsaa kee hin kaatan. Yoo isaan boorsaa kee yookaan kiisii kee kaatanii jalaa tortora. Sababiin isaa Waaqayyo yeroo sanaaf nyaadhaa ittiin jedhe sababii ta'eef. Nyaadhaa ittiin jedhe sababii. Yeroon akka dhugaa Waaqayyo waaqarraatii waa gadi roobsaa hojiin hojjetinaa jechuu qotuu hin ta'ini. Ogummaa isa jedhamuun isinitti dubbachuu barbaada. Aadaa wanti fakkaatu aadaan ol makamuun nurra hin jiraatu. Aadaani akka waldaa kanaatti beeku keessaa wanti hin jaallanne tokko jira. Macaafni qulqulluus kan hin deeggarre. Maa inni namoonni gaafa ijoollee godhatanii maal godhu? Ija qabaa jedhaniitu daabboo geessanii maal geessanii dhaqanii dhanna qabu. Aadaa fokkisaadha. Aadaa hojjetamuun irra hin jiraanne. Macaafni qulqulluun kan nun deeggarre. Waaqayyo isin haa eebbisu. Baay'een keessan da'umsarra jirtu. Baay'een keessan immoo deessaniittu. Eebbifamaa. Kana booda garuu ija qabaa minaaminii jettanii daabboo mana namaatti wanta geessan dhaabaa. Aadaan kun si fayyadu jedhaame isa bukkee keessanitti bu'aati. Aadaa fokkisaadhaa jedhaa. Aadaa fokkisaa macaafni nun deeggarreedha. Ija maalii qabda dhatte? Abbaa kiristinaadha moo haadha kiristinaadhaati? Kanaaf kanan hojjennu kiristiyaanonni kanan hojjennu aadaan kun aadaa tureedha. Aadaa biyyatti aadaa mandaratti hojjetamaa tureedha sirriidha beekan kana. Garuu akka macaafa qulqulluutti sababii deemnuuf waldaan kiristiyaanaa kana hin deeggartu. Micaa kee dhanna qabachuu barbaadde yoo ta'ee fi gaafa inni dhalatu xeenaa maxaabiyaatti irraa shaf godhiifiti. Yoo barbaadde immoo manatti fidee irraa shaf godhi ofii makeen. Malee saatii ija qabu, gurra qabu, miilla qabu hin barbaachisu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Aadaa adda baafnee beekuun nurra jiraata. Aadaa nu fayyaduuf nun fayyan. Innaa aadaa baay'een isaa nu fayyada, baay'een isaa nu fayyadu. Kan nu fayyadu jiru, kan nu fayyanne immoo jiru. Kan macaafa qulqulluudhaan deeggaramu jira, kan macaafa qulqulluudhaan hin deeggaramne jira. Kanaafi isan tattaane baay'ee jira. Waan waldaa keenya kee hambisuun nurra jiraatu waan baay'ee jira. Qixxa miinzolii ta'utti wanti baay'ee wanti nuyi hambifnu jira. Gara fuulduraatti naasofna. Qixxa miinzolii ta'utti amma gaafa dubarri tokko heerumtu gurbaan gaafa miinzee waammatu miinzeen isaa maamota waammatee biyya giddi birrii harkaa funaanuutu irra jiraata. Inaasofnaa hin hafa wantichi. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Malee ol dadhabsiisuuf ol rakkisuudhaaf miti iddoo kana kan hin jiru. Ba'aa olii salphisuuf ol gargaaruuf adeemsa gaarii olii wajjiniin adeemuudhaaf iddoo kana akka ittiin walitti qabamnee jirra. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf ogummaadhaan deddeebiin murteessaa. Ogummaadhaan maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Ogummaa sabni Israa'el namoota ogummaadhaan biyyattii qoratanii ilaalanii biyyattiin gara kamitti adeemuutu irra jiraata kan jedhamu namootni kaa'aman jiru. Namoota 200 kaa'amee jira guutummaa Israa'el keessatti gosa isaa gor keessa
biyyattii qoratanii biyyattiin ilaa karaa kanarra deemtu, biyyattiin akka itti adeemtu, biyyattiin akka itti adeemtu jedhanii kan itti himanii namoota 200 lafaa qabu. Haleluuyaa. Jiraataadha Yesuus. Inna seenaa biraasa lammaffaa boqonnaa 1:10 irratti immoo akkanadha. አሁንም በዚህ ፊት ይወጣና ይገባ ዘንድ ጥበብንና እውቀትን ስጠኝ። ይህን በሚያህል በዚህ በታላቅ ሕዝብ ላይ ይፈርድ ዘንድ ነሞተ ባየተን ከነ ኬሰት ነሚጉን namoota baay'atan namoota gurguddaa kana fuulduratti gadi ba'uuf hollixuuf irratti immoo murtii gaarii laachuu fi ogummaan haa laadhu. Ogummaan haa laadhu. Ogummaan haa laadhu. Kanaaf obboleessa koo Waaqayyo sammuu sii laateera. Sammuu nuu laateera. Sammuu nuu kenneera Waaqayyo. Ogummaadhaan bishinaan deddeebi'uun barbaachisaadha. Bishinaan. Inni lammaffaan sagalee Waaqayyoo qixa kanatti gaafa dubbatu Efesoonuma boqonnaa 5 lakkoofsa 15 kaasee amma 20tti gaafa dubbatu inni lammaffaan የጌታ ፈቃድ ምን እንደሆነ በማወቅ ይላል። ጃለል ዋቀዮ ማለከተ ሁባቹዳን ጀ ጳውሎስ ትዱበታ ኦጉማ ቀባዳ ይዳ ጃለል ዋቀዮ ማለከተ ሞ ቀመሳት ዮካስ ወዳ ይላላይ ጃለል ዋቀዮ ሰገም ምንድነው እግዚአብሔር ፈቃድ? የትኛው ነው እግዚአብሔር ፈቃድ? ኢሰከሚደ ጃለል ዋቀዮ ነፈየዳ ጃለል ዋቀዮ ዋቀዮ ቱልፊን አርገታ ዋንተ ዋቀዮ ቱልፊን አርገቱዳ አደምስ ኬኝ ጅሬኝ ኬኝ ኦልማን ኬኝ ዱበናን ኬኝ ኦጂን ኬኝ ዋንተ ዋቀዮ ቱልፊን አርገቱዳ የእግዚአብሔር ፈቃድ። ስለዚህ የጌታ ፈቃድ ምን እንደሆነ አስተውሉ እንጂ ሞኞች አትሁኑ ይላል። ሞኞች አትሁኑ ይላል። ገለንዲ ዋቀዮ ፋተው ዋዬ ጎዎታ ፊ ኦጌሶታ ዳጋፋ ይላልተኒ ማቴዎስ ቦቆና 25 irra gaafa dhaqxan ilaaltan በተለይ lakkoofsa 4 irra jarreen warra kurnanuu sana keessaati kurnanuu sana keessa warri 5 gowwaadha. Warri 5 gowwaadha. Warri 5 immoo ogeessadha. Warri ogeeyyiin akkaataatti deeman beeku. Akkaataatti gooftaa isaanii eegan beeku. Akkaataatti rafan beeku. Akkaataatti kaa'an beeku. Akkaataatti hojjetan beeku. Akkaataatti jireenya isaanii jiraattatan beeku. Ogeessa saba ta'an. Warri gowwoonni immoo akka barbaade abaluun deemaa maaf deemu. Abaluun jiraataa maaf jiraatu. Yoo abala uffate numa uffannaa kana barbaadu. Yoo abalu nyaatee bulate baqqaanis nyaadhee buluun narra jiraata. Karoora mataa isaatiin qabu. Gowwaa. Gowwaa. Hafuura gowwaa cabsineerra maqaa Yesuus. Galanni Waaqayyoofatu. Namoonni toyyaa uffannaa namaa ilaalee aariidhaan fuulli isaa gurraacha garan qabu. Akka kanaatti yoomin uffadhaa. Akka kanaatti yooman deemaa. Qobee akka kanaatti yooman bitadhaa. Yoomin uffannaa akkasii uffadhaa. Abalu maaliif uffattee isheen maaliif uffattee kan jedhu. Bebba Yesuus simename maarfaan. Galanni Waaqayyoo bada. Warri keenya maal beektu akka baluun sirbaanii morma nama jallisaa. Maariif isaan beekan. Akka baluun sirbaa morma nama jallisaa. Akkuma keetti sirbadhu. Akkuma keetti jiraattan. Mana keessitu beeka. Gola keessitu beeka. Gaa'ila keessitu beeka. Adeemsa keessitu beeka. Akka baluutti hin fiigin. Akka baluutti ba'een galaan jedhu. Sagalee Waaqayyoo kana nu akeekkachiisa. Kana nu akeekkachiisa. Durboonni warri ogeessonni suni ibsaa isaanii qopheeffatanii taa'u. Warri sun immoo rafaniiru. Warri sun hin rafu.
ibsaa isaanii balleessanii eenyuun immoo eeguu gooftaan immoo eegu. Gooftaan immoo eegu gooftaan immoo hin dhufaa jedhamee itti mamee dhaga'anii roduu qabu. Garuu hin rafu. Garuu hin rafu. Innaa jarreen suni ogeessonni ibsaa isaanii gaafa isaan qoqopheeffatanii dhumarratti maaltu ta'a? Gooftaan isaanii gaafa inni sagalee malakataa afuufaa dhufu ganaa barbaacha ka warri sun. Gaafa barbaadanii jedhan iyyuu kee dhumtee ittiin jiru keessa. Keessa hin jiru. Warri ogeeyyiin sun garuu itti qabsiifatanii ka'anii gooftaa isaanii simatan jedha. Waaqayyoon waa gargaaru. የጌታ ፈቃድ ምን እንደሆነ ይወቁ። ማለከታይ ቤካ ኤፌሶን በቆናሻ ለኮምሰ ጉዳይ ረት ማል ጀዳ ለጌታ ደስ የሚያሰኘውን እየመረመራችሁ እንደ ብርሃን ልጆች ተመላለሱ ይላል። ጃለሊ ዋቀዮ ማለከታይ ቆራቲ አከጆሌ ይፋት ደደቢያ ጃለሊ ዋቀዮ ማለከታይ ጃለሊ ዋቀዮ ሆጂ ከሰት ጃለለ ዋቀዮ ይላሉ እንጅራ ባኔ ገሉ ከሰት ጃለለ ዋቀዮ ይላሉ እንጅራ jireenya gaa'ilaa jiraannu keessatti jaalalli waaqayyoo maal akka ta'e beekuun jira. Namoonni jaalala waaqayyoo maal akka ta'e hin beekne jira mana waaqayyoo keessa taa'e. Jaalalli waaqayyoo maal akka ta'e bakka nama waaqayyootti hin tolaaf hin toluusa calluma dhee garuu waldaan dhufaa hin ba'a waan barbaade hojjechuu hin danda'a hin gala hin ba'a akkuma barbaade hojjeta waan tokko waan namni itti hin dhaga'amne jira. Ani yeroo tokko dheengaddu wadhiyoo kana tajaajilan deeme. Tajaajila gaafan deemu namni na simachuudhaaf ba'ee daaqunii waldaati. Natta deemee akkuma karaatti baanee nama fudhannee dhufnu kan na fudhachuudhaaf dhufee tajaajilaa daaquniidha. Gaafan dawwaluu fi moobaayilii isaa keessaa sirbatu sirbama. Sirba gadhiise namichi natti. Dawaluu fi dhiisuu fi anatu dawalaa fi naan kaafne tunaa kaasee narraa cita wantichi. Garuu sirba keessaa tuma inuma tuma. Naan kaafne akka carraa ta'ee dhaggeeffadhee maquufeen ammas deebi'ee dawwaleef. Gaafa inni naa kaasu ati amanaadha moo amanaa miti atiin jedhe jalqaba. Innaan amanaadhaa jedhe. Maaloo dhareen bilbila kee yaa sirbuun jedhe. Waan godhu wallaale. Daaqunii dhatii daaqunii. Waaqumti siifa dhiisuu dheenani tajaajila godha gadhee gale. Ammatuu moobaayilii fattashni har'a bukoo guddaa gadi yaa mana nagaa. Bukoo guddaa gadi yaa. Moobaayiliitu fattashne. Mee fattashnuu moobaayilii? Namni tokko akka gadi hin baanechi. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Obboleessa obboleettii ko waan jaalala waaqayyoof hin taane moobaayilii kee keessaa balleessi. Adda baasi. Sirbicha adda baasaa. Museen akkana jedhe. Maa inni sagalee wacamu kun jedhe. Dachaa warra Israa'el gaara Siinaarra dhaabatee dhagaa. Maa inni jallaa sana mandara Israa'el kee wacamu innaan Iyyaasuun akkana jedhe. Waca dhagaama jedhe. Waan saayyuu hin barreeyniyyuu. Jarri waaqolii tolfamaa walitti bittiltee gaanfa saawwaa horii saawwaa kana maal gootee hojjetteetu sirba sirbaa jirti. Innaan maa inni dhaggeeffate ammas sirbaa jedhe Iyyaasuun. Innaan kun sirbas miti wacas miti. Wacas miti sirbas miti. Oliinsaan beekamu jechuudha. Oliinsaan beekamu. Kanaaf moobaayilii kee keessa wanta jiru qulqulleessi. Moobaayiliin waan nu fayyaduuf qaba baay'ee nu fayyada moobaayiliin abbaa beekuuf. Abbaa beekuuf baay'ee nu fayyada. Abbaa hin beekneef immoo aaduu qara qabudha. Aaduu qara qabu si mura. Dhallumetti waan achirraa dhufu seef gootee qabattee adeemta ta'ee ittiin dhaggeeffatta itti ilaalta taanaan si balleessa. Si balleessa si fudhatee deema. Sirba maalii caanta faarfannaa dhibee mana waaqayyoo kee. Sirba maalii dhaggeeffatta fiilmii hin taane maal goota achirratti feetee deemte. Kanaaf qulqulleessaa mana keessan qulqulleessaa jireenya keessan qulqulleessaa moobaayilii keessan qulqulleessaa waan itti fayyadamtan qulqulleessaa. Jaalalli waaqayyoo isa kam akka ta'e
beekaadha. Yeroo baay'ee waan dubbadhu giyaati. Solomoon maal jedhaa macaafa keenyaa keessatti mana warra abbaa qabeenyaa dhattee gaafa nyaattuedha. Gaafa nyaattuedha. Billaa morma kee irra kaayee. Mana abbaa qabeenyaa dhattee gaafa nyaattu abbaa qabeenyaa wajjin gaafa nyaatatti teessu aaduu morma kee irra kaayee. Aaduu argattee maaf ittiin dhayini jechuudha. Argattee maaf qubishan sitti jiraa fi ina maariin achi asii qassadiitii qeensaan fuudhaa nyaata. Kanaafidhaan Daani'el faa qophaa'ee dhufee fiinnaan noo nyaannu nu hin nyaannu maal innaan nu gargaaru. An kan hin nyaadhu wanta baalarraa hojjetame hojjedhuu naaf idi maleessaati. An wanta mootiin faa hojjetanii nyaatan kana natti hin tolle naan taane sila honee አይደለም ስለ መጣ አይደለም የምንበላው ስለ ተዘጋጀልን አይደለም የምንበላው መርጠን ነው የምንበላው። ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። መርጠን ይሆንልኛል ብዬ ናታ ኩን ኛቲ ኩን ናታ ነተገባ ዮካስሞ ክርስቲያነ ቶኮ ፊንታ እነቱ ፊለኔኛ ነይሮኛን ፊለኔ ኡፈን ነይሮፈን ፊለኔ ዱን ነይሮዱን sababii dardaramee jiruuf sababii guuramee dhufeef harkatti hin dhoofnu maqaa Yesuusiin. ከናፊ የእግዚአብሔርን ፈቃድ በትክክል መረዳት መቻል አለብን። ጳውሎስ ወረ ሮማadhaan maal jedha ወረ ሮማadhaan boqonnaa 12 lakkoofsa 2 irratti የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹምም የሆነ ነገር ምን እንደሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህንን ዓለም አትምሰሉ ይላል። መቃን waaqayyo አይብፈም ኦሮሜፈሳና ዱብስታ ወረጌሰተ ጃለል waaqayyo ማለከተ እንስሞ ዋን ነመቲ ቶሉፍ ዋን ጋሪ ከንደ በራ መሌሳቲ jijjiirama laphee keessaniin jijjiiramaa maleessaati. Biyya lafaa kana hin fakkaatina. Si'a tokko baane biyya lafaa gaya. Si'a tokko baane chaawo inni. Waldaa kiristiyaanaa bira fuuldura dhufne harka qaabne. Ba'eera si gadhiiseera. Si ganeera inni. Baafatteetta? Akkas jedha maqaa Yesuusitiin. Fakkeenya jireenya bara isa darbu kana duukaa hin bu'inaa. Fakkeenya bara jireenya isa darbu kana duukaa hin bu'inaa. Jaalalli waaqayyo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf. Jaalalli waaqayyo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf. Yaada garaa keessanii aareffachuudhaaf of diddiiraa. Yaada garaa keessanii aareffachuudhaaf of diddiiraa. Jaalalli waaqayyo immoo waan gaarii ta'e. Jaalalli waaqayyo immoo waan gaarii ta'e. Waan isa duratti fudhatamaa ta'e waan akeeka isaa fiixan baasuuf. Waan akeeka isaa fiixan baasu hubachuudha. Waan isa fuulduratti fudhatamaa ta'eef waan akeeka isaa fiixan baasu hubachuudha malee. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf waan akeeka waaqayyoo fiixan baasu adda baafnee beekuudha maleessaati. Wanta waaqayyootti hin tolle qabannee adeemuun sirrii miti jechuudha. Jaalalli waaqayyoo mana keenya keessaa maal fakkaata? Mana keenya keessa gaa nuyiif waaqayyootu beeka maal akka inni fakkaatu. Kanaaf jaalalli waaqayyoo immoo hubatamuutu irra jiraata. Manni keenya foolii Kiristoos qabaachuutu irra jiraata. Jireenyi keenya foolii Kiristoos qabaachuutu irra jiraata. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Qodaan mana keenyaa foolii Kiristoosiin kan dibame ta'uutu irra jiraata. Foolii Kiristoos kan himu. Jireenyi mana keenya keessa kanan ta'uun naa ta'ee fi baricha bituu hin dandeenye. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Inni gara biraan sadaffaani በእግዚአብሔር መንፈስ መሞላት ነው። አፉረ waaqayyoon guutamu waan gara biraan hin guutaminaa jedha Phaawulos warra Efesoon lakkoofsa 18 irratti maal jedha? መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ። ይህ መባከን ነው ይላል። ማል ጀዳ አፉራ
Hafuurri sinaa guutu maleessaati daadhii wayiniidhaan hin machaayina. Daadhii wayiniidhaan hin machaayina. Hafuurri sinaa guutu hafuuraan machaa malee jechuudha. Hafuura Waaqayyoon malee hafuura Waaqayyoon machaa maleessaati daadhii wayiniidhaan hin machaayina. Daadhii wayinii. Daadhii wayinii. Namoonni tokko daadhii wayinii maali rakkina hin qabu jedhaniitu siree mataa dura kaa'atanii galgala kana hin fudhatu. Daadhii wayinii rakkina hin qabu. Sagalee Waaqayyoo garuu kan inni jedhu daadhii wayiniin hin machaayina. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Wayinii mataa dura kaa'atee kan jiru jiraas keessa waan jirtan natti hin fakkaatu. Siree mataa duraa namoonni qabdan. Alamitti jira. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Innaa nu fayyadu. Nu fayyadu. Dhiyoo kana nama ta'etu dhugee. Namni ta'ee dhugeetu oduun nagee jaa'in arge miti. Namni kun ijoollee durbaadha. Ijoollee durbaadhaa iddoo biraa deemanii dhaqanii dhugan. Gaafa dhuganii micaa lafatti qabantu dhibe. Machoofte. Keessaa diddiga. Lafatti qabantu dhibe. Makaraa meeqa dhufe. Isuma sirriidha. Isuma sirrii. Anatu jaan argine malee nama sirriitti arginnetti. Yaa sakiraal. Baxaam yaa sakiraal. Nama macheessa. Hafuuraan machaa maleessaati daadhii wayiniidhaan hin machaayina. Baxaam inni garmaachuu dammoo machiini dhugaatii dhugaa miti. Yebirri sikaara aለ. Yebirri sikaara. Yeseet sikaara. Yewandi sikaara aለ. Baay'ee jira wanti nama macheessu. Baay'ee jira. Kanaaf isarra maal goona? Eksii keenya. Mallattoo eksii. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Malee dhugaatii dhugaa miti. Waama harkaan fuudhanii ofitti qaban dhugaa miti. Tokko nan du'eedha. Nan du'ee. Maalen gannaadhaan ishee fuudhe malee jiraachuu hin danda'u. Isatti heerume malee jiraachuu hin danda'u. Nan du'ee ofin ajjeesaa. Ofin ajjeesaa kan jedhu garan qabu. Ofin ajjeesa kan jedhu. Intala tokkotu biyya keenyaati ofin ajjeesa malee itti maraattee ennaani lakkii dhiisii jedhe obboleessi bira jira. Lakkii dhiisii jedhe ennaan ofuma ajjeesatti. Waa balleessite waan torri isaaniitti ergan. Atteen funyoo hidhatte. Ani yerooni uffanni funyoo ofitti kaawwate immoo barcuma na jala kaayi. Barcuma na jala kaayi barcumicha immoo na jalaa buteetti. Bira taa'ee ilaala gurbaan. Innaan barcuma yaabbattee itti of keesse. Si jalaa fuudhu ennaan jalaa fuudhe. Ya jana ya nafsee na jala kaayi barcuma na jala kaayi. Janaadha namichi. Jala kaayee dhaggeeffate dhuguma laayee jala kaayee gaafa dhaggeeffate ofitti keessa jalaa fuudhe. Inni iyyite taa'ee ilaaluutti ka'e. Amma ishee wawwaattutti taa'ee malaale saboodee jala kaayee. Anorra akkasa dhumnaan ofin ajjeesa namoota jedhamutu ituun nan argate barcuma jala kaa'an. Dhuguma barcuma jala kaa'een ilaala dhuguma of ajjeesaa namichi. Ofin ajjeesu hin soba. Ofin ajjeesu. የሴት ስካር አለ፣ የወንድ ስካር አለ። የመጠጥ ስካር አለ፣ የብር ስካር አለ። የሱስ ስካር አለ። ሱስ፣ ጫት፣ አሺሽ መሌሳቲ ዋንተ ዱጋቲ ዱዋሚቲ ጫቲን አመጅርቲ namni addanatti nama nan argaan bukkee kana gaafa buna nu mucaan tokko la iji ishee barbadaa biddaa kana fakkaata maal jennaan suusii ashiishii qabdi jedhan iji ishee kyaaba'uu dhugaa Waaqayyoo jira kana shiishiidha
kan caatiidhaa jira, kan birriidhaa jira, kan hameeyyuu jira. Hamee namni hamee masuusa'u jira. Hamee suusaa fiigeema sedhaqe waa'ee boleettii isaatii, waa'ee boleessi isaatii. Hamee mallee kan suusa'u garan qaba. Daqiiqaa lama kadhadhu ennaa namni hin dandeenye hamee garuu sa'aatii lama kan haasa'u jira. Suusiidha kun. Maqaa Yesuusiin waraanneera. Kiristiyaanni nama machuun sirrii miti. Nama namatina. Hiriyaa keessa hin namatina. Boleettii keessa obboleessa keessa hin namatina. Sa'aatii lama daqiiqaa lama kadhachuu namni hin dandeenye. Hamee sa'aatii lamaa namni taa'ee nama matu jira. Hamee sa'aatii lama. Hiriyaasaa, obboleessasaa, obboleettisaa kan namatu jira. ይሄ የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም። ከናንን ጉተሚና አፉረ ቁልቁሉን ጉተማ አፉረ ቁልቁሉን አተምት ጉተም ወይቱ ጀማ አፉረ ቁልቁሉን ሻከለማ ይለመዳል። ልምምድ አለው። አፉረ ቁልቁሉን ጋባ ጉተምተኒ ጨሉ መደሜ ጎጋንጉኒ ዱፊ አፉረ ቁልቁሉን ይትገድሮብ ይለማመዳል። ከዳታቲን ሻከለማ ሰገሌ ዋቀዮን ሻከለማ warra afuuratti afuuraan guutame gidduudhannee kadhachuudhaan shaakalama. Warra sagalee waaqayyoof keessaa qabu bira dhannee wajjiniitiin sagalee waaqayyoo hirmaachuudhaan shaakalama. Malee isaati calmannee gogaamti keenya dhufnee teenyee gaafa gal afuura qulqulluun na guutaa. Afuura qulqulluun barbaada jechuun hin argattu. Afuura qulqulluu hin shaakalama. Afuurri qulqulluu jilbeenfannee barbaanna. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Guyyaa lama sadiifaa tsoomnee barbaanna. Isiitti meeshaan waa'ee afuura qulqulluun guutamu guyyaa tokko. Afuura qulqulluun ituun hin guutamin waggaa lama taa'e. Amanee waggaa lama taa'e. Nan barbaada. Nan kadhadha waan tokko hin jiru. Jarattiin kun hin sobdii isheen akka godhattu kun hin jedha warra kaanii. Warra faanaa haasa'u kanaan. Warra lafarra gangalatu kanaan dhugaadha. Tinan morma. Tin mormuu na barbaachise. Sababiin isaa ofii koo barbaadeen dhabe sababan ta'e. Nan barbaada akkuma nama waa barbaaduun barbaada. Nan barbaada jilbeenfadhee. Nan bu'a maaloo waaqayyo naa kenni jedha. Maaloo waaqayyo maaloo jedha bulee maga'e. Hin jiru. Cobuun isaarratti cobuu asii barcumaan caccabsu jira. Asiin boo asiin maal jedhu waan gara biraa sa'u. Kayin akkas godhan jedhe paasterii tokko jira, paasterii nama guddaadha. Konfereensii akka tasaa qophaa'e. Biyyiin jiraadhu Wallaggaa lixaa mandii bakka jedhamu namoonni beektan jirtu. Konfereensiin kan inni qophaa'e Asoosaa. Kiristoosii qophaa'e. Tiraanspoortii qopheeffadhe Asoosaa guyyaa torban tokkoof dhaqee taa'e. Maal barbaacha? Afuura qulqulluu barbaacha. Akka tasaa ta'ee paaster Mariid nama jedhamutu waa'ee afuura qulqulluu lallaba. Waa'ee afuura qulqulluu barsiisa. Nama hundumaaf kadhate dhumarratti barsiise. Nama hundumaaf kadhatee nama hundumtuu qilleensarra deeme laa qilleensarra. Qilleensarra. Ani gogaa matachi taa'ee ilaala. Yesuus simin jedhe. Dhuguma kana keessaatiin hin guutamin hafachuudhaan jedhe. Maqaa Yesuusiin. Yoo man hin guutamin galee yoo deeman mana namicha isa paasterii sarara dhaqe. Achuma jira duukaan galee manatti. Dhaqee tammaa inni paasteriin jedhe. Ana bira moo rakkinni waaqa biraan jedhe. Unuman kadhadhu maaliif hin guutamu? Maal rakkinni isaan jedhe. Innaan qoyaa abbee obsi qoyi taragaaggaidhaan jedhe. Akkas miti qoyi taragaaggai yeroo masaatti dhufaa qoyi eeginaan jedhe. Hin eeguun hin jedhin eegu maal hin eegan jedhe. Boleessi kona duukaa jira qotosuun koo tokko abbo maal taate dhiisi hin jeeqamne. Hin barbaadu hin jedhe hin barbaadu guutamu hin narreera. Indazii ነው የሚፈለገው. Akkasitti barbaadama afuura qulqulluu. Akkasitti barbaadama. Namni harka sirra kaayee si kadhachuudhaani tarii yooti dheebuun qabdu ta'e si guutuu dhiisuu danda'a. Hin guutamtu. Yoo si keessa kee dheebuun hin jiru. Ani tuuman jedhu numa isaa sitti hima. Nan galeechi. Achi nan gale duwwaa koon gale akkan nagettan deebi'ee gale. Akkan nagetti. Natti kolfa boleessi koo gaafa na argu. Natti kolfa. Callume natti kolfa. Balbala cufadhee itti gahe manatti galee guyyaa tokko. Balbala cufadheen itti gahe. Balbala cufadheen baqa. Nuwan kana somaaf sagadaan kadhachaa oleen qaniin isaa kamisaa. Galgala isaa immoo achuma mana keenyaadhaa sagamtaatu jira. Numa neeka waan tokko hin jiru.
sagamtaan yaa'uudhaa fi walakkaan sa'aatii gaafa hafu naannoo sa'aatii kudha tokko walakkaa irratti waama dhufee na qabatee wallaa. Saggooma na qabatee waan. Diriirii na golee lafatti. Xarapheezzaa jira laa. Si'a tokko godee sanan gaa qophaa koo. Si'a tokko san dhufa. Xarapheezzaa ma jalan fiiga. Natti toleera naaniyyuu xarapheezzicha jala fiiguun. Nalloo'ee jala. Awwaara biyyaa beektu gaa awwaarri nama gara biraan ta'e tuman jala gangaladhu. Mataa rifeensi koo namne uffannaan koo namne jalumalloo ani jalumalloo obboleettiin tokko fiiddee dhuftee na harkite wayyoo Israa'el guutamte teellaatti deebite iyyuutti qaal. Beekameera sababii hin ta'eef kan koo beekameera akkani guutamuu didee nama rakkisa. Teellaatti deebite mandara keessa iyyuutti qaal. Hundumtuun dhufe sagantaan gaafa sanaanaaf dhufe. Na ilaaluu dhufan. Ani kee bakka dunuunfadhe ijinni hin dunuunfatin ture gummee gaafa sanaa kaasees akkana jedhu isuman barbaada. Caccabsuuttan ka'e bakka. Haleluuyaa. Aarii koon ba'e gaafa sana qofaatti. Aarii waggaa 2. Garasiin ba'e garanaan ba'e awwaara xarapheezzaa maaloo isheetu nafin. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Nyaata waan jedhamu namatti hin tolu gaafa furaan guutaman. Dhugaadha nyaata nama barbaachisu. Keessi namaa cufamaa dhufu. Afurichumaanitu guutamaa oolan isin jechisiisa. Ijinni baaqilaan kun inni waldaa keessatti hin dunuunfanne kun gaafa sanaa kaasee lakka jechuutti ka'e bakka isuma barbaada. Gaafa nageen jilbeenfadhu bakka yooman guutamuu jalqaban jedha. Yooman afaan haaraa sa'uu jalqaban jedha. Waaqayyoof galanna ta'u. Guutamaa isinillee. Warri hin guutamin mee harka keessan kaasa. Jedhaan sodaatinaati. Laabboliittiin tokko qat gootee daftee ol kaafte. Rakkina qabdi akka koo. Haleluuyaa. Waaqayyo isin haa guutu. Maqaa Yesuusiin guutama. Maqaa Yesuusiin guutama. Kanaaf fedhii qabaachuun nurra jiraata. Fedhii amma nama tokko as keessaati gaafa kadhadhuudhaan elaa yoo dhaqanii walitti qaban illee waan walitti qabamu natti hin fakkaatu jisa. Rakkina fuuraa qabaam. Rakkina fuuraan guutamuu dhabuu qabaan jaallatee miti abbaan isaa. Indu'ee sitti fakkaata tokko. Waama du'ee sitti fakkaata maal abbeen kadhattu? Hin kadhattu rakkina fuuraa qabaam. Rakkina fuuraa qaba. Amma guutamutti cisaa'uun walitti hin deebi'u. Dhugaadha. Phaawulos maal jedha beektu? Sanyiin garbuudhaa yoo boolla lixe yoo boolla keessa lixe keessatti du'e malee isaati biqiluu hin danda'uudha. Biqiluu hin danda'uudha. Kan nu ajjeesu maa inni? Hafuura. Hafuurichaan yoo duune malee hafuurichaan yoo machoofne malee isaati taa'umsi illee namatti hin tolu waldaa keessa lakka itti taa'an gaafa jennu danqaramee ta'a. Rakkina qabaam. Gajjedhi dunuunfadhu malee kadhadhu malee jedha tajaajila addanaati. Inni rakkina qaba ana nyaatu. Ana nyaatu. Har'a galgala ganama kana sin guunna maqaa Yesuusiin. Warra akkasii guunnee dabarra. Haleluuyaa. Mee nan guutamarraidhaa maaloo. Nan guutamarraidhaa. Haleluuyaa. Dheebuu hafuura qulqulluu qabaachuun nurra jiraata. Dheebuu hafuura qulqulluu. Haleluuyaa. Galgala gaafa galtanii mana keessa itti kadhattan maaloo hafuura qulqulluun barbaadadhaa Waaqayyoon. Gaafa kadhattan hafuura qulqulluun barbaadadhaa. Dheebodhaa. Yoo dhukkuba qabaanne irraan kadhate namni bishaan akkasumaan hin dhugu. Yoo kaleefaa qabaanne irraan kadhate yeroo tokkotti akkasumatti baattee deemte kaleedhaaf. Dhibee kaleefaa yoo ta'e irraan kadhate nama akkasumaan bishaan hin dhugu. Yoo dheebote garuu leetiriin tokko gadi hin qabu namicha sana gag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 aggag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 agg
qulqulluu siin jechuun barbaada. Dheebon. Maayinni amma yoomitti teessaati. Yeroo akka ilmoo baay'ee badii miti. Ituun guutamina tamitti taa'u teessa. Inaafi malee. Inaafi. Inaaffaa qulqullaa inaafaa. Guutamuu sirreera. Mana Waaqayyoo keessatti sagalee Waaqayyoo ergamoota boqonnaa lama irratti ituu isaan kadhataniidha. Arrabni ibiddaa irratti coccobuu jalqabeedha. Haaleluyyaa. Arrabni ibiddaadhaa irra bubuu jalqabeedha. Afaan haaraa haasa'uu jalqaban jedha.
Haleluuyaa. Afaan haaraa haasa'uu jalqaban. Ituma isaan kadhatanii warra akka Phexros sodaataa dadhabaan nama akka Phexros hin jiru. Phexros iddoo argetti kufaa deema. Iddoo argetti badaa deema gooftaa harkaati. Gaafa sanaa kaasee nama ija jabeessa ta'edha macaan qulqulluu. Tamolla. Haleluuyaa. Tamolla. Afaan haaraa haasa'utti ka'e. Warra afaan haaraa hin haasofnetti hin dubbachaa jira. Warra hafuuraan hin guutamnetti dubbachaa jira. Guutamuu sirra jira. Mana Waaqayyoo edda dhadheeti. Mana Waaqayyoo edda dhadheeti. Waaqayyoon edda qabaatteeti. Guutamuu sirra jiraata. Guutamuu sirra jiraata. Guutamuu sirra jiraata. Rakkinni isaa maa inni? Rakkinni guutamuu keeti. Isa bukkee ollaa keeti yookaas obboleessa kee si tol caalaatu hin ta'ini. Situ rakkina qaba. Maa inni rakkinni isaa hinaaffaa hin qabdu. Hinaaffaa qulqullaa hin qabdu. Teessema gurbaa laalta malee, teessema ishee afaaniin haasoftu ishee gangalattu ishee maal jettu laalta malee isaati. Hinaaffaa hafuuraan guutamuun kee keessa hin jiru. Hinaaffaa hafuuraan guutamuu. Kadhadhuuti barbaadi atis. Yeroo faarfattu barbaadi atis. Yeroo waaqessan barbaadi atis. Yoo milaa kan koommoo darabeen kan koommoo hidhi barbaadi. Inni dhufaa gara kee. Haleluuyaa. Ammasii kadhannee borsi guutuu danda'a. Ammasii kadhannee ammasii guutuu danda'a Waaqayyo. Galanni Waaqayyoo baata. Kanaaf hafuura qulqulluu dheebodhaa jedha. Dheebuun keessan hafuura qulqulluu haa ta'u malee isaati wayinii hin ta'in. Wayinii hin ta'in. Dura abbootiin keenya jiru. Abbootiin keenya warrumti keessatti wal gooftaa fudhanne jijjiru. Waldaa dhaqu. Waldaadhaa gaafa galanii mana keessaa waa qabu. Suusatti hin dhiibne. Warri kaan immoo konsileesiniin jedheeti intiniidhaan bitatee manatti galgala. Amma akkana jedhu warri amantoonni warri namanni warri alaadhamaa jedhu ammas hin dhuguman nuddanii manatti galgala dhudhu malee isaati. Dhuguman nuddanii galgala manatti dhudhu. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Waaqayyoo nu haa gargaaru. Kanaaf hafuura qulqulluudhaan guutamuu danda'uun nurra jiraata. Haleluuyaa. በመዝሙርና በዝማሬ ይላል 19 ላይ በመዝሙርና በዝማሬ በመንፈሳዊም ቅኔ እርስ በርሳችሁ ተነጋገሩ ለጌታ በልባችሁ ተቃኙና ዘምሩ ይላል። ፋርፈናዳን ቆቃ አዳዳትን waaqayyoof sagalee dhiyeessaa maleedha. Kanala guutamuun kee hafuura qulqulluudhaan gaafa guutamtu ituma nan faarfadha hin jedhin si faarfachiisa. Ituma nan boo'a hin jedhin si boosisa. Ituma nan kadhadha hin jedhin si kadhachiisa. Hafuura qulqulluun qabdu taanaan garuu jilbeenfadha deematu dhagaa sirra kaa'aniiti dandeessee hin jilbeenfatu. Jilbi kee lafatti hin ejju. Dhugaadha. Jilbi kee gogaadha kunila gogaa. Gogaa ammatu dhagaa gurguddaa isaa fuudhee sirra kaa'aniiti dandeessee jalan jilbeenfattu. Boodarran kadhanna kanaaf. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. inni ሸነፋፍ inni dhumaa አምላካችንና አባታችን ስለ ሁሉም አመስግኑ ይላል። Waaqayyo abbaa keessan waan hundumaaf galateeffadhaa. Waan hundumaaf galateeffadhaa. Eenyuuni? Waaqayyo abbaa keessaniif waan hundumaaf galateeffadhaa. Yeroo guutu boossanii yeroo inni irratu maannoo yeroo guutu gammaddanii yeroo inni irratu immoo boo'uun amala kiristiyaanotaa miti. Amala kiristiyaanotaa miti. Yeroo guutus yeroo irratus yeroo dhibus yeroo argamus siyaa galatu jechaa deebuu danda'u nurra jiraata. Siyaa galatu. Waan kana gooteef situ beekaa siyaa galatu. Iyyoob akkana jedhama. Raammoo lafaa fuudhee amma Waaqayyo keessaa bu'isin jedhutti nyaadhu. Ela itti deddeebisa. Itti deddeebisa qixxa isheen buutetti. Waaqayyoon immoo siyaa galatu waan kana naa laatteefidha. Warra na nyaatan kana waan naa laatteef siyaa galatu. Nyaatamaa jiraam.
Raammoon nyaachaa jira, raammoo kee harcaa jira. Si haa galatudha. Meeqan keenya beekaa hirrina keenya keessatti galateeffachuu? Meeqan keenya beekaa yeroo dhabdan galateeffachuu? Meeqan keenya beekaa gaafa isinitti qaawwu, gaafa dhabdan, gaafa isinitti irratu, gaafa isinitti qilleensa'u kan galateeffattan? Tokko tokko gaafa wanni harka isaa kee waa galu haalleluuyaa gadi qabee haalleluuyaa gaafa dhufu muuruun isaa lamma kana dheerata akka kan booyyee. Gaafa mana keessaa wanti xinnoo dhibdu uuruun isaa lamma nagaa meetirii tokko dheerata. Gaafa argamu immoo gadi qabee haalleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf yeroo qabnus yeroo argannus galateeffachuun barbaachisaadha. Yeroo qabnus yeroo argannus. Lakkoobsa 20 irratti akkana jedha. ሁል ጊዜ ስለ ሁሉ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምላካችንና አባታችን ስለ ሁሉ አመስግኑ ይላል። እንከዳን ነው ልካኔ